jedhee beekamtii argate adda tokkummaa mana cufsiisaa tokkummaa waamaa akka waan beekamtii hoo jennee mana itti geessineef jechuudha. Amala nama keenyaan beekaa akka waan beekamtii shuumeesii kennetti ilaala namni keenya noo hojjetee argate mucaan hundinuu waan ittiin fammase qaba hundee jechuudha. Kanaaf yoo rabbi jedhe sabtii dhufaa jiru mana Geetaachoo sa'aatii 3 irratti namni mubee irraa afur jiru irratti hojjetamne anis irratti hojjenne hundi keenya yoo irratti hojjenne sabtii dhufu irraa kaasee mubeen hin gargaarama. Warri viidiyoon hojjetan rabbii jedhaati amma irraa kaasee anu nan hojjedha viidiyoo footoo isaatiin. Sanbata xiqqaa dhufaa jiru kana galgala sa'aatii 3 akka Itoophiyaatti. Inni akka mal jedhe immoo kanaan booddeetti yoo dhugumatti niyyaa gargaarsuu niyyaa qabaatan of danda'anii gargaarsan jedhaan akka kootitti. Abbaan gargaarsuu barbaade mubeeni nama zalaalama kanatti jiraatu malee nama zalaalama gargaarsa barbaadu malee nama kana booddee miilli biqilee fi nan akka halkaanii nama olii gadi fiiggate qotatu miti. Nama kana booddee biyya namaa deemee waa argatu miti kanas tasfaa kuteerani. Jeni galee mubeen nama zalaalamii isaa harka namaa eeggataa jiraatu malee nama kana booddee miilli isaa biqilaa deemee yookiin kalkaanii eeggatamu miti. Sagalee isaa yoo amma malqaamatti amma inni lubbuun jirutti sagalee barbaadaa qabu. Kanaaf mubeedhaaf warri gochuu barbaadu abaluu naftanuu mana balu sabtii dhufu akka Oromootti Amaariffaan Oromoffaan hojjedha. Inshaallah jara asiyaas jara mubees nawwaama itti meera arganiiru mucaan kun waa inni naa ta'eef kaleessa waa innaan jedhee gastii irratti dubbadheera. Birrii amma lafaa qabu guuttadhuutii deeminaan jedhee jennaan wallaahi mubeen hin boo'e hin nufu. Jara soo ammannee waa biraatiif osoo hin taane namni jara jala jiru namni 5 yoo mucaa kanaa birrii 10,000 kenne birrii 50 kenneera. Birriin 5 mucaa kanaa immoo cimaadha waan ta'eef karoora kanaaf warri viidiyoo hojjettan sabtii dhufaa jiru kana yookiin sanbata xiqqaa rabbii jedhaati. Warri mucaa kana jaallattan warri iyyaa fi jirtan warri gargaaramuu isaa barbaadan sanbata xiqqaa dhufaa jiru akka Itoophiyaa sa'aatii 3 irraa kaasee mana Geetaachooti. Guyyaa itti aanu immoo sanbata dilbata jechuudha yookiin guyyaa guddaa manuma mubeetti jedhaati sa'aatii 3 kaaseedha. Nama hunda irratti waan maddaa Oromoon guutuun sheekiin qeesiin nurraan finaadhaa irratti waan maddaa tokko jedha. Inni lammaffaan immoo birrii amma jiru ummataa ibsaa irra deddeebi'anii gaafatamaa jira 2 jedha. Sadaffaan immoo mucaa kana maaltu barbaachisa isa jedhu irratti yoo rabbiin nu dandeessi haadha kooti qaalaa kun niyyaa kooti yoo rabbiin nu dandeessise wama akka makiinaa roogee wayiitti binnee mana yoo binne ilma Oromooti dhageesse mana inni keessa jiraatuufi dhageessanii makiinaa wayii yoo itti binnee jenne maaltu nurraan tanaadha. Kana bituuf immoo birrii 100,000 nu gaafatu mee rabbii jedhaati. Kan mubee ilaa dhaggeeffadha namni mubee caala miidhamee dhalootaan miidhamee miila hin qabne biyya jira. Kadhataan biyya hunda jira rakkataan biyya hunda jira miskiin. Kan mubee garuu adda. Maaliif adda ta'e? Mubeen akkuma kootii akkuma keessanii nan hojjetadha jedhee takkaa miidiyaa irratti argamee hin beeku. An viidiyoo isaa inni yeroo fayyaa jiru argeen gaddi. Jala galaa laalaa akkuma laale. Nama kaleessa fiiggatee viidiyoo hojjetaa ture akkuma keenyaa biyyaa ba'e miila dhabee maatiitti galaara. Mubee kaleessa beekan arguuf simachuuf hin jiranu maatiinsa. Kana jennaan akka goonu makiinaa tokkoo fi mana inni keessa jiraatu tokko yoo jennee ittiin iyyannee jenne Oromoo namni 2,000 dhaggeeffadha. Namni 2,000 mee birrii 10,000 nu kennaa fi laafa goosna yoo birriin kun kana gochuu dadhabe mana itti gaafatamaan mee rabbii jedhaati namni 2,000 Oromoo 2,000 birrii 10,000 kennaa fi makiinaa bituu fi jennaan makiinaan miliyoona 5 miliyoona 6 eessaaf hin jedhina birrii 10,000 qofa rabbii jedhaati rabbii fayyaan isin baase fayyaan isin deebisu ofirratti ilaalaati birrii 10,000 rabbii jedhaati damoozija tokko jechuudha birrii 10,000 yoo ta'es damoozija keessan mucaa kana kennaa inni zalaalamatti rakkachuuf jedha miila kanaan zalaalam dhaqee taa'uuf jira yoo immoo hadda labbii goonee gargaarree galchine suuqii warri jedhaartanu makiinaa birrii 10,000 yoo isin kennitani makiinaa bitamee fi fira isaa tokko barsiifatee akka noofu godhee mana sana keessa ijaarratee bitameef keessa yoo jiraate ofii isaatii immoo suuqii ofuma isaatii balbala irratti banatee waan itti dabbaramu jechuudha. Inni kun abdii Geetaachoo jira ijoolleen jiru isaatiin isa kan suuqii amma makiinaa fi mana jedhaate malee suuqii banuun dirqama inni makiinaa oofuun jedhuudha. Kanaaf rabbii jedhaati hadha fayyaadhaan biyyaa baane bor akkatti gallu hin beeknu dubartii meeqa kan janaazaan si galchine
dubartii meeqa kan janaazaan saaqan dhiira meeqa kan barahaa keessatti kufee afe rabbi hireenuu kenne mubaarakiin ofii madaalaa mubaaraki ana mubaaraki isin fayyaan biyyaa baanee du'aa keenya galee arti caalaan keenya kanaaf sana laallee mubeen abadan jala maamboloo kee hoggaa lamaan booda karaa makiinaarra taa'ee nama kadhachuu qabu miti nama sammuu nagaatti isinii jedha yaanni kun yoo isinii ta'e nuu ta'eera jedhaati viidiyoo hojjechuutti gala haasaan dheeratu intanatti hin fe'amu kana hunda kana naasee gatii muuxannoo gargaarsaa qabuufanii galatooma. Abdii Laura. Aura. Asaatirree Laura. Ishi gaggabaabseen dubbadha. Dubbii ajjeesaa deemna. Warri ajjala jirtan kumni lamaan keessanuu haasaan mubeen haasa'ee kee 100% ana akka nama tokkootti naa ta'eera. Isinis warri nuu ta'eera yes jedha ajjeesaa deemna. Gargaarsi jalqabaa gaafa xinnaati. Mana eenyutti mana abdiitti tokko. Lammaffaa gargaarsi lammaffaan mana mubaarik yookiin mubeedhuma isa kanaati isa dhukkubsataa jiru. Sadaffaan immoo akkuma jennee obboleessi kan keenya shakkii tokko hin qabu inni kun siyaasa wal gargaaruu godinaaf godinaa naannoof naannoo biraa kan biraallee waan cimsu jennaan wal cinaa dhaabbanna yaada. Kan biraani gargaarsi jalqabaa of eeggannoodhaan godhama yoo bicate gargaarsa qarshii 20,000 olii goona inshaallah rabbiin jedhe. Kan lammaffaa kan 10,000 chaalenjii 10,000 goona kan jalqabaa 20,000 goona. Giiftiidhaaf 20,000 goona wakabaa minaa miti namoonni 20,000 ol gala gabaasa abdii sittin himu mubaarikoo isinitti himu sinuuna caalaa beektu haala kanaan namoota qabataa inshaallah namoonni sun keessaan tuttuqumanii qiqqimmiidhamanii birriin sun gabii godhama niyyaa ji'a tokko isaanii iyyatanu hanga 300,400 namni kennuu danda'u hin jira sanaa ol haala kanaan deemna tokko isa kana inshaallah rabbiin jedhe makiinaan tokko mubeen tokko lamubeetti hin bicata malee ittiin danatu bakka nuti ummanni jechuudha namummaan nutti dhagaame aadaa wal gargaarsaa bal'isuun guddisuun kaaniif fakkeenya ta'uu argisiisuu qabna hin godhanu hin danda'an wal biran dhaabbatanu isa jedhame sana cabsuu qabna obboleessi kan keenya warri ajjala jirtanu marti keessanu kan isin beekuu qabdanu yeroo maashinii sana keessa bu'u maashiniin achitti itti banamee maabiraadii itti banamee utuu laqallaqee qobu keessee lubbuu isaa badaaf lubbuun humti isaa jechuudha ciccitaa lubbuu isaa qabaruudhaaf illee argamuu dhiisuu mala rabbiin hambisee miila qofaan bahee miti amma. Miila qofaan rabbiin hambisee miila isaa qofa miti adda kan cite har'a garuu erga lubbuun isaa fi immoo amma kana nuti isa cinaa jirra jennee hamilee yoo itti horree borillee hundi kan keenya waan nurra ga'u hin beeknu immoo jiboo ichaa hin gadhiisin ajjala warri jirtan quxuratti saafuu atta halqisu tiiktookidha baroo miti waan ta'eef kanan jechuu barbaada dubbii ajjeesaa deemuu gaariidha inshaallah rabbi nama qidaamii gaafa xinnaa ga'u nu haa godhu abdii mana kan keetti ni iyyanneerra haala danda'amu waan gochuu qabnu hinuma ni iyyanna maa waadaa ji'a tokko hin ta'in namni kamiyyuu ol galee waadaa galee ba'a. Yoo bicate qarshii mana tokkoo fi makiinaa tokko bituu fi inuma goonee obboleessi kan keenya kun gara fuulduraatti yeroo biyya dhufe yaadatamuu dhiisuun mala kanaaf ammuma kana tiruun bubbulte lafee taati jedhan bubbushuun gaarii miti waan kana ho'aadhuma kanatti utuu hundinuu akka kana imimmaan isaa hin qoorin waan gochuu qabnu inshaallah inuma goona jedhee yaada komii wayii namni komatoo namni hamatu mubee kana hin jiru namni hundinuu yeroo waan kana dhaga'e boo'uudha. Gadduudha waan ta'eef namni irraa hafu jira jedhee yaadu hundi keessan waan iyyachuu dandeessan akka iyyattan haala kana irratti dubbii ajjeesaa deemnu abdii koo. Thank you. Dr. Hafiz Bakana kan dhufte Riyaa Qaalii. Welcome. Dubbadhu mootii koo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Ayyee ulfaadha galatooma ani kalaas dubbiin obboleessa keenya lamaanii sirriitti naaf ta'e mubaarikii fi kan maasterii waa tokko wanti itti dabalamu hin jiru maaliif mubee kana akkuma jarri jedhanii jalqaba mana Abdul Geetaachootti manuma keessatti osoo gargaarame baay'ee gaarii natti fakkaata waa tokko as qabii achi qabii hin qabu jechuudha namoonni motarii wantoota adda addaa bakkeedhaa dubbataa jiranu mee irratti haa hojjetanu irratti hojjetanii gurbaa kaayyoon isaa bitaan yaabanus mirgaa yaabanus walga'iin kooraa dhumaa jedhama mitiire jarri irratti hojjetanu gurbaan kun akka irratti gargaaramu irratti haa hojjetanu bakki itti gargaaramu hin dhibne amma akka Oromootti Oromoon bakka itti gargaaran hedduu qabdi amma akka itti gargaaramudha kan nuti barbaadnu kanaafuu irratti bareechanii haa hojjetanu nuti irratti gargaarraa manuma abdiitti sana booda waan achi jiru immoo sana booda irratti mari'atamee irratti gargaaramuu danda'a jechuudha inshaallah hin gargaarraa jechuun maafan orgalee yaada lamaanii irratti quufetanii abdii koo ulfaadhaa galatooma. Ishi habibi okay galatoomni eenyu dubbata abdii koo bakka kan dhufte abdii nagaash habibi. Assalamu alaikum qaba abdi koyo taran nagata si ganera dubbad ayi galatoma kari ani ada wallan qaba yani qabu yaada
waa sadii duwwaa irratti dubbachuun barbaada jechuudha. Innis maayinni dhimma odeessa keenya kana mubee kanarratti waa kaasuun barbaada. Innis maayinni sagantaan kun akkanatti qabamee itti deemamuunsaa waan guddaadha, waan gaariidha, waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mucaan kun garuu sagantaa geemii kana duwwaadhaan waan ga'u miti jechuudha yookaan wanta dhaabbatu miti akka kootti wanti qabatamuu qabu. Maal jechuun barbaada? Geemiin kun bifa barbaadamuun itti deemamee mirkana guddaan irra deemuusa gaariidha. Haa ta'uutii garuu utuu itti deemamee karaa mootummaa illee wanti gaafatamu dursamee gaafatamee fi lafti mana jireenyaa wayii biriin geemii kanarraa sabasabamu baay'ee lafa duwwaa bituu dhiisuu danda'a yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Hin beekna waan ta'eef haala biyyitti jechuudha. Bakkumti hojii wayii immoo gaafa dhufe waan ta'e biizinasii hojjetu. Otoo gaafamee nama baay'ee fudhatama qabu, nama jaallatama qabudha. Isuma dhugumaa mana kanaaf geemiin akkuma jirutti ta'ee kanallee qabattee utuu itti deemamee namni muraasni wayii hundaa ijoolleen biyya keessa jiru deemamee mucaa kanaaf haalli kunis barbaadame kan jedhudha. Inni lammataa asuma Finfinnee jiraadha. Hojjetaa Itiyoo Telekoomii kutaa nageenya seekuriitiis. Akka dhuunfaatti immoo etikaal haakiingii moo sanarratti kan hojjedhaa yeroo hedduudha. Namoota keenya hedduu manga gargaara. Dandeettii guddaallee qabaachuu osoo hin ta'in abaacaa walitti ta'uu hin dadhabu. Neetwoorkiin kee ciccitaadha jamee. Amma dubbadhu. Umaan jennu inshallah qaceerroo galbarra inni si wajjin haa ta'u neetwoorkiin giraawundi waan hin jiruuf ciccitaadha iddoon dhagayamu inshallah fuuldura qaceerroo galbarra rabbi biraan ta'a. Yaa obboleewwan follow tolfataa. Isamaal. Bakka rabbi khayri haa godhu obboleessa keenyallee rabbi akka isaa haa baasu rabbi haa fayyisu madaallee madaa saree rabbi haa godhu jettee Oromoon malaa madaan saree dhukkubsatu yoo Oromoon jettu dhageenya kaarrabaa miti rabbi haa fayyisu rakkoo hunda haqa isallee rabbi haa galchuu fi wallaahi humnuma dhabaa fi nama dhaba malee silaa akka seera biyya saniititti yoo qaamallee dhabdu maallaqaan dhabdu ture rakkoo suudirra nama ga'etti. Rabbi akka isaa garmuudhaan haa baasuu fi Oromollee rabbi garaa haa raasuu fi hiree isaa biyyee lafaa rabbi haa godhuu fi inshaallah wal agarra kaa guyyaa sabtii jettanitti nagaan tura. Ayya nagaatti. Al tokko Jamaali neetwoorkii isaan ciccite sooshaal miidiyaa namoota gurguddoo biyyi keenya qabdus